seera alaa fi bahee qajeelfama akkata dambii to'annaa midhaan nyaataa qajeelfama laakkoo 234 muraa 2013 baheen boloqqeen akkasumas qamadiin karaa seera alaatiin socho'an saakkatumsa dhaabbii qabnu irratti akkasumas saakkataa tasaa gooneen boloqqee kun konkolaataa 3 baay'inni isaanii kuntaala 605 kan ta'u to'annee daldalli seeraan alaa qabame birrii miiliyoona 2 olitti shallagamu mootummaaf galii ta'eera. Shakkamtootas to'annoo seeraa jala oolchuun dhimmi isaanii qoratamaa jira jedhan diviiziniin qorannoo yakkaa fi murtee haqaa kennisiisuu waajjira poolisii aanaa Shaashamannee Inspektar Anteenee Ingidaan karaa qamadii kuntaala 330 kan qabne shakkamtoota karaa nama 3 mana murtiitti dhiyeessinee galmee qulqulleessinee mana murtiitti deemnee adeemsa seerarra kan jirudha. Minaanichi qabamee amma waajjira keenyatti kan jiru ta'uusaa. Miseensonni poolisii dubbisnee tokko hojii seeraan alummaa raawwatamu hambisuuf tumsi hawaasaa murteessaa ta'uu dubbataniiru. Hirmaannaan hawaasaa qaama kamiyyuu oli dhimmoota akkasii kana eeruu kennuun eeruu isaan kennanii irratti poolisiin ammoo akkaataa barbaachisaa ta'een tooftaa ofiitti dabalee hordofee qabee kan seera dhiyeessu. Gara fuulduraatti uummanni illee nullee nu cinaa dhaabbatee gara fuulduraatti yoo rabbi jedhee daldala seeraan alaa kana hin hir'isnee yookaan dhaabna kennee dhaama yaadna. Manni murtii aanaa magaalaa Shaashamannee himatamaa yakka gowwoomsuu raawwate hidhaa fi birrii